gaafachuu barbaada. Gaafadhu. Tokko faarratti uummata koo viidiyoo isinii waraabuuf badaa sammuu koo narra gaggaa'anii fi ammummaa raggatee alhamdulillah warri xiqqaa guddaa hin jenne warra ishee qaqeessa hin jenne tu amantaara waliin qoodiin maakii irraa kaastanii hojii cannaqamaa turtan dhiifama guddaa warri sababa koollee walitti buutaan isin jaalladha Oromoo koo naa jiraadhaa isin jedha itti haasuudhaan immoo maakii illee dhiifama guddaa sababa koo arrabsamte inshallah lubbuu kan koo waan baasanii himuu galatummaa isin jedha rabbi sababa isin godhe isin jaalladha. Abshiraati nagee ta'uudha shuma yaadin. Waraqaalee qeerroo illee reefuu teekistii godheen jiraa fi na haa dubbisu waan danda'amu hin fixnee uummata kanatti itti agarsiisna jechuudha. Sigalee uummata akkasitti dhaga'amin iidaaf akkamii iida akkamitti kabajaa? Wanti barbaaddu ni jira iidaaf. Lamaan barbaadu. Himadhu wanti barbaaddu yoo jiraate iidaaf ishee. Yaa gaafadheen ture reefu keessaanillee abayaa si bitaa manaa jennaan hin qabaa jettee just isin duratti illee waan barbaaddu yoo jiraatte haa himattu gaayis. Maaliif uffata dhabee miti barke ana keessaa ture wanti ana keessaa turee fi dubartii tokkotti jireenya kanaan ofitti gaabbee ture malee xiqqoo waan biraa miti. Abshir dubartii ta'uun fatanaadha. Ati immoo nama ablee sanarraa illee hafee by the way dubartii cimtuudha. By the way biyyaan eessa ijoollee Wallaggaati miti? Yaa cimtuudha wallahi wabillahi bexaam itti jechuu osoo arabni ableesitti baafatu akkasitti fiidee baa'uun kan kee cimina kan kee agarsiisa akka dhiiratti hojjechuu turtee goobaziidha. Ani sin dinqisiifadha an dinqisiifatu ta'e sin dinqisiifadha jabduudha. Ammallee namni waan dila san keessa darbre namni akkasi baraa san keessa hojja akka dhiiratti hojjetu ture ammallee bika guddaa hin geessaa jechuu waan barbaadde durriyyee hin dhagayin abbaan fedha asirraa iyyuu dhiisi ignoor godhi. Ati immoo kaayyoo kan keetirra dhaabbadhu waan barbaadde hundaa'u ta'uu hin dandeessaa jechuudha. Biiftuun amma ati biiftuuni beektaam dheengadda walaltanii anaa walitti sin araarse. Biiftuuni dhugaa rabbii waa hedduu keessa dabartee har'a kun hojii qabdii baqa just jireenya bareedaa jiraatti jechuu amma because namni hundinuu yoo of to'ina qabaatee yoo jabina qabaatee waan barbaade harka waan barbaade ta'uu ni danda'a jechuudha. Sigalee yoo stiil suudii keessatti waan akka waa gurguruu shoppingii akka amma hawwiin faan waan takka takka gurguran san yoo sanillee barbaadde siif goona jechuudha. Sigalee already ati amma feemasaa nama hedduu si beekaa sanillee fayyadamtee hojjechuu hin dandeessaa. Yoo mana madaaminillee hojjechuu barbaadde waraqaallee siif hojjisiisa irra dhaabbadhe irra bulee arrabsamus zabbaxamus ummata irraa waan dandeenyu goone ummanni si gargaaru baay'eetu jira jechuudha. Kasi arrabsu caala kanu so si arrabsu sun ta'e waan kanarratti ajandaa kanarratti nu arrabse caala kasi gargaaru turre hedduudha baay'isawee nama hedduu si gargaaru barbaada. Nama hedduu si galee hedduu ummanni si jaalata waan ati beekuu qabdu jechuudha. Haya? Sitti dhaga'amin. Uummata hin galle maafii hin dhaggeeffadhu. Yaani ani nama umrii kanaallee ichitti godhuskate akka dubartiillee dalagee kahee akkoo hedduun narra geessee nan dhiise dhiira bira jechuudha. Akka fiila dhiira bira akka dhiiraa of godhellee uffata dhiiraallee achitti naa bitame akka dhiiraa of godhee dalagataa turedha. Dubartii tokkotti baay'ee ofitti gaabbee jireenya keessatti jechuudha malee namallee durii matii barbaade akkas ture miti keessa kora bibbeeka garuu waan beekamu waan ta'eef lubbuun koo bahutti gammade waan ta'eef naa galatooma Oromoo koo. Humayyatin gastii nu galchi takka gastii sin galchi osoo ogguu duraatu akkatti kophaa hiyyatee bixin dilli sun ta'u osuma jala taate oliillee ol darbaa yoo feetan. Dhaga'i ammallee jechuu wanta akkasitiin dhaga'amin ati uffatallee yoo hin qabaanne ansiif hin bita. Yoo uffatallee kaachi dhiistee jiraatte ta'e. Lama kush qaba uffata. Yaa na iidallee ati muslimaa miti? Yaa muslimaa. Iidallee kabajii yoo istiil jechuun bakka istaayilii akka dubartii ta'e kuuyinii ta'e dubartiin jechuun
By the way, dubartii jechuun hedduu bareeddi dubartii jechuun si galee istaayilii keetillee yoo sitti tolee akkaataa dhiiraa kanallee dhiisii uffata babbareedaa akkuma dubartiitti sattaradhu uffadhu si galee dubartiin akkuma dubartii yoo taate bareeddi si galee lubbuutiyya waan si jaaladhuu fi fooxaa keessatti radhu nama haarawa gaafa ati nama haarawa taatee dhufte jireenya kee hundinuu sirraa jijjiirama nuti immoo ani wallaahi wabillahi si faana si duuba yoomillee sin dhiisu jechuudha. Ani amma biiftuu ilaa amma jalaa hafee hin beeku jechuudha. Waan takka wanti seene nama san jalaa hin hafu waan qadumatti jechuudha. Si waliin dhaabbadha. An bikka guddaa keessa kin bikka waan kana keessaa baate jee sin dhiisu jechuu lafatti. Suma faanaan qadumaa si wajji dhaabbadha si galee osuma namni fedheewu dhagaa haree fixeewu kophaa kiyyatti si waliin dhaabbadhaan. Annaastiin dhagaami waa'ee waraqaa sanis xiqqishoo iidaa namni maallaqa faamiliif ergaa haadha abbaa ergaa namni haajaa hedduu qabaa saniif iida booda goone sinirraanfannee qeerrootti illee himeetin jira humaa yaadinii sin jechuu barbaada yaa. Mee gaaffii takka takka si gaafadha. Ati haadhaaf abbaan kee ni jiranii? Haadha ni qaba. Abbaan kee yoo? Abbaan kee guddadhee bareen abbaa kamii. Obboleeyyan kee yoo ni jiranii? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi badaa achiin turre beektaa badaa achitti hin guddanne. Turtee erga suutii dhuftee? Waggaa lama reebbuutu. Goonni garuu kontiraata kan koo fixuu ka'ee ture. Sila nagashii taanaan nagashuu dide malee nani. Damooza qaallichi sii kannuu ture maallaqa waggaa lama dalagataa turtee walii qabattee moo akkami meenu himi? Waggaa lama ani mana namaa ta'a ture beektaa mana namaa taa'ee kutaa tokkottaasi hanga kutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu dhiisanii waadha kootti illee numin paaspoortii naa baasaniitu suudii naa fidan. Suudii naa fidan immoo maallaqa keenyaan biyyaa si baafne waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa ja'a furii wayii dalagee arumaan walaasan ergeef yeroo jaraa eegguu fi aramni zimmedhee asii gadgashee maallaqi sunillee nu biran geenyee naan jedhan araba fudhate ta'e awwalumayyuu jechuudha. Arabaan awwala bira ture sun araba fudhate ta'e dhuguma jara biran geenye ta'e hin beeku jaris anaaf hormaa jara kun sanaaf hormaa jechuudha jechuun jenna barsiisan malee waan hafu goone tokko faaratti waa'ee seenaa kophaasuuf immoo himameyyoon dhumoo an maatii birattis hin guddanne abbaa kollee ergee guddadhee baree nama bira guddadhe sana akka abbaa kootti ilaalaa ture jechuun waa baay'ee gaafata qaala. Tokko faara kaasee himurra akkuma biyya laadhufe bichitii kaasee himuu naa wayyaame. Yeroo dhufee dhumaa. Rakkoo kan kee himadhu shi uummanni kun si gargaara akka si gargaaruuf namni ilaale waan isaa himatu qaba lubbuuti himadhuun sodaatiin ishi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takka sitti dhagaamin. Hayaa? Rakkoo. Achi booddee yeroon dhufee dhummoo achi booddee namichi cinaan dhumne naan dhiisee dalagee achi booddee ji'a 8 wayii kanuma isaa ta'ee ofirraa dhiise kan ji'a 8 jechuudha kanuma namicha biyyaa na baasee ta'ee ofirraa dhiise ergasillee ji'a 4 wayii yerootti dabalu waa tokko sii goona haati keelleen qophaadhaan namni biyyaa si baasennaan birrii waggaa lamaa sana jaruma irratti ergaa ture garuu birrii ji'a 7 anaa waggaa lama namni guutuu kan hin eeggadallee birrii ji'a 5 dhiisee bahee wajjin walumatti qabaa akkas kara birrii ji'a 9 wayii araban na nyaatee jechuudha dhugaa dubbachuu ta'e naa kennan maallaqa yeroo ani gaafadhu obbiratti si kennan inni sarraafaa naa baasanii sarraafaa ragashuu yeroo immoo biyya nagashee haadhu birrii karoo keetti deeffatu akkatti birrii malee bahu qabu suuree jechuudha. Walumaa galatti aramni duraalleen birrii baay'ee dhowwattee eeggadallee sarraafaa wajjin birrii baay'ee na jalaa gubatee garuu immoo warri biyya na baasanii birrii majjee 10 walitti qabaa itti ergaa ture ammaas naan goone akkuma jaraa kaffaladhee ofirraa dhiise saniin booddeen immoo birrii kanallee nyaatamee waan hin jiruuf jireenyi kunillee waan hin taaneef akka dubartiitti illee mana keessa dalagee waan hin doorsifameef maatiin kolleen durrii jedhee na agartudha istaayii kollee waan hundallee jijjiiree badootti galeeti
jireenya kophaa wayii shaakalee ture rakkoo koo himachuurra jedhee jechuudha. Abshir. Kanaafuu xiqqoosii Oromoon immoo duriyyamuu barbaadina seeti. Garuu ani jireenya koo akka harkaan narraa dhokatuudhaaf akkasitti jammaree jaaran bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraa natti kennanii dalaguu eegale. TikTokiin nan fayyadamu malee viidiyoo bayii akkasiin jedhe ture. Ji'a tokko reefa guyyaa bakka dalagaa kollee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na beekan garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee. Erga immoo himatamuu ta'e hinaan koo kun dheeraadha akkatti illee naaf hin galu. Kanuma waan goshuu biraa. Abshir ishee lubbuu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti. Ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti. Garuu ilmi namaa bikkatti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bikkarraa kufeerraa ka'uun